Uumamtoota keessa namaaf ergamoota galataa kiyyimuuf kennitee taakkuudha. Anis raawwachuudhaaf kaayyoo koo galataan baheeraa na gargaar waaqa koo. Jaalalli kee jaalala dhuguma jaalala. Jaalalli kee jaalala ni jaala jaalala. Taasajiro barbadamus eenyu simmadana. Kanaaf jedhee yeroo hundaa iji koo gara kee ilaala. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. The name of God, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaam, yeroo kanatti namoota hedduurraa adda baatanii karaa sarara qilleensarraa kanaan dubbii sagalee Waaqayyoo barachaa dhaggeeffachaa kan jirtan, carraa kana argattanii kan jirtan hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin akkam ooltanii, akkam jirtuu, nageenya isaatiin nagaa nuuf hiree. Sa'aatii kanatti iji keenya jechoota garaagaraa akka dubbisu godhee nuunis yeroo gahaa qabaannee dubbii isaa kana akka waliin barannuuf kan nu gargaare Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa ol waaqa irratti qulqulloota biratti gad lafa irratti nuyin cubbamoota kana biratti kaabaatii hanga kibbaatti bahaatii hanga lixaatti Si'oolii hanga Barbaariyoositti maqaan isaa kan galateeffameef kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Maqaa isaa yommuu waamnu maqaan ishee kan biraa namne maqaan haadha keenya dubaroo Maariyaam akkasumas maqaan qulqullootaa toloota wareegamtoota Waaqayyoo akka kennaaf kabaja Waaqayyoo isaaniif kennetti kan kabajamaniif kan ol jedhan nuuf haa ta'an. Akka eeyyama Waaqayyootti sa'aatii kana yoo eeyyama isaa ta'e kan waliin barannu kitaaba qulqulluu keessaa jecha gabaabaa eessa jirtaa kan jedhu wajjiniin baranna. Waaqayyo hunduma keenya nu haa barsiisu. Mee warri toora kanarra jirtan hundumti keessan eessa jirta jedhaatiin wajjiniin jedha. Jecha kana kan argannu Wangeela Gooftaa keenya Yesus Kiristoos seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti kan argannudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti kan argannudha. Sagaleen kunis maal jedhaa? Eessa jirta? Jecha kana kan dubbate addunyaa kana guutuu jecha isaatiin kan uume, anaaf isiniin immoo biyyee lafaa kana fudhatee hafuura isaatti baasee dhandhoonee kan nu uummate, yeroo nu bannetti nu barbaaduuf jedhee lubbuu isaa qabu dabarsee qaraaniyoo irratti qaraaniyoo addabaabayitti kan nuuf kenne, cubbuu kootiif cubbuu keessan fudhatee
akka gadadamaatti kan arrabsame ulfina nuuf kennuuf jedhee maqaa salphinaa isa fudhate. Fayyisaa addunyaa, uumaa samiif lafaa, gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Jechi kun kan itti dubbatame nama jalqabaa kan ta'e Addaamittidha. Kaayyoon barnoota kanaa Waaqayyo jaalala namaatiif yookiin dhala namaatiif jaalala daangaa hin qabne akka qabu barsiisudha. Nus kanuma bu'uura godhannee sagaleen kun akkamitti dubbatame kan jedhu gabaabsinee seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 akkuma yeroo baay'ee barattan kottaa akka fakkeenyaaf bifa keenyaatti nama ni uumnaa jedha. Akkasuma boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa kaanee gaafa ilaallu yeroo namni hin uumamin dura lafa kanarra homaa hin turre. Lafti kun roobni irratti roobu ture. Biyyee kanarraa namni lafa kanarra waan hin jirreef biyyee kana fuudhee ilaalee lafa duwwaa kanarratti dhala namaa uume. Dhala namaa jaallachuu isaa agarsiisuudhaaf bishaanni lafarratti akka burqu taasise. Dhala namaa isa uume kan ammoo eessa kaa'ee asiin karaa baha biiftuutiin Edeen bakka jedhamtu keessa dhaqee dhala namaa kana ilaalaa jaalala Waaqayyo. Dhala namaa jaallachuu isaatiin Edeen keessatti mukeen gurguddaa 3 uume. Mukeen kunis inni tokkoffaan mukeen ija namaa hawwatan warra nyaachuudhaaf eeyyamaman dhalli namaa nyaatee akka jiraatuuf kan eeyyamame muka tokko lafa keessaa ol biqilchee jedha. Inni lammaffaan muka jireenyaa jedhama. Muka jireenyaa jechuun maalidha yoo jenne namni tokko waggaa 1000 erga jiraatee booda muka kana nyaatee jireenya isaa kan ittiin haareffatudha. Inni sadaffaan muka hamaa fi gaarii gargar baasee nama barsiisu. Yeroo baay'ee isa kana abbootiin keenya isa balas jedhanii kan nu barsiisan sana. Mukeen kanneen tochi keessa ture. Kanaaf mukeen kanneen keessaa ishee hamaaf gaarii adda adda baastee nama barsiistu kana nyaatanii jedhee gooftaan keenya isa abboomee ture. Akkasumas jireenya isaatiif kan ta'u bishaan gurguddaa goleewwan arfan Edeen keessaa kan inni maddisiise tokko Phiizoon kan jedhamu. Inni kun gara biyya warqeetti kan yaa'u naannoo hapheewwan foolii urgaa qaban kan jiran biyya sanatti kan yaa'u yommuu ta'u, inni lammaffaa Giyoonidha. Giyoon jechuun as biyya keenya gara biyya Itoophiyaa naannoo warri Kush jiraatan kanatti gara kanatti yaa'u. Inni kan biraani Xeegiroos kan jennu gara baha biiftuutti akka kan yaa'uu fi akkasumas Efraaxis lagiin kana gurguddoo Phiizoon, Xeegiroos, Giyoonii fi Efraaxis kan jedhamu bishaan kana uumeef akka ittiin jiraataniif. Kana booda dhala namaa kana gaafa ilaalu Addaam qofaa jiraachuun isaa isa gammachiisne. Addaamiin baay'ee jaallata ture. Kanaaf lafee isaa cinaachaa keessaa lafee tokko fuudhee kan isa gargaartu dubartii uumeef. Dubartii kana wajjin jiraachuu jalqaban. Lamaanuun isaanii kan nama dhibu seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irraa kan gaafa dhannee ilaallu lachuun isaanii qullaa turanii garuu akka qullaa ta'an hin beekan turanii. Qullaa turan garuu akka qullaa ta'an hin beekan turanii. Kan booda achi keessa otoo jiraatanii dhala namaatiif diina kan ta'e seexanni bofa keessa goree foon bofaa uffatee gara isaanii deeme. Waaqayyoo muka isa kana nyaatinaa isiniin jedhe miti jedhee Ewaan hin gaafate. Ewaanis eeyyeen Waaqayyoo muka kanarraa kuttanii nyaatinaa nuun jedhe yoo kuttanni duutu nuun jedhe iccitii keessan nama argitanitti ni mina. Viidiyoon kun daqiiqaa 10 qofarra waan tureef viidiyoo ta'anitti iddoo kanarraa ka'ee itti dabalataan isiniif hojjedha. Amma sanatti nagaa Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u.